barnoota irra jirra. Mhm. Alhamdulillahi nama barateeti. Mhm. Wanti kanani Rabbi gadi nu haa dhaabu. Mhm. Rabbi imaanaa fi ibaadaa nuuf haa baay'isu. Inshallah. Jireenya keenya irratti ibaadaa fi imaanaan gala keenya irratti du'a keenya irratti shaadaan Rabbiin nama akkasii nu haa taasisu. Irra caalaan ammoo obboloota kiyyaa warroota akka kiyyaa dura dukkana keessa ture gara ifatti bahe kana ifinna ani argadhe kana akka isaanii ifa argataniif du'aayi nan godhaa fi Rabbiin dukkana keessa gara ifatti isaan baasu beekumsa haa kennuu fi kanuma godhaaf Rabbiin dukkana keessa isaan haa baasu irra caala. Akkas yaa fakkeenyaaf maaliif ni beektaa nama Rabbiin jaalatee gara amantii Islaamaa kana dhufa. So inshallah ta'ala mee garaagarummaan gaafa amantii kiristaanaa turtee fi gara amantii Islaamaa dhuftee garaagarummaan maalimee gabanumaaf namoota kaanilee akka hubataniif. Ayyee garaagarummaan baay'eedha. Fardaaf lafa yeroo fardaaf lafa siin jiru dukkanaa fi ifaan beektaa akkasuma jechuudha. Kana jedheeyyuu jechaa ibsuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Yemmuu kana siin jiru yeroo ammaa Yesuus hidda Daawitii sanyii ilma namaati. Garuu yeroo sanitti waaqa jedhaati waaqessaa turre. Waaquma kanayyuu waaqa sadii jenna. Waaqa abbaa, waaqa hafuura qulqulluu, waaqa ilmaa. Garuu hoo tokkichummaa Rabbii beekeera. Waaqa sadii irraa gara waaqa tokkotti kan dhufe Rabbii tokkichatti Rabbii tokkicha gabbaru alhamdulillaadha. Amantii Islaamaa amantiidha ka jedhu Quraana keessa hin jira. Garuu amantiin kiristaanaa amantiidha ka jedhu Quraana keessa hin arganneeshu. Mashallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanaaf mee inshallah ta'ala. Achirra darbee ammoo gara amantii Islaamaatitti akkan dhufu kana godhe keessa akkana jedha Yesuus Kiristoosii yommuu gara biyya lafaa kanaayyuu yeroo dhufutti akka hoolota mana Israa'el duwwaaf ergamee jedha. Badan duwwaaf ergamee jedha. Inni warra Israa'eliitii dhufe irra guddaan dhugaa gaafii inni guddaan kanatti ta'e isa kanaa jechuudha. Tokko keessaa. Hayyee inni nu ergamaadha. Nu waaqa jedha waaqessinaa. Inni nu kaf ergameef warroota akka mana Israa'elii hoolota karaa irraa badan duwwaaf ergamee jedha. Kanaafuu iddoo sanitti macaafa keessaa na argadhe akkuma guyyaa yeroo argadhe sanitti shaadaan qabadhaan jedhe. Mashallah. So kanaaf inshallah Rabbi nama bakka guddaa geessu Rabbi si haa godhu. Inshallah ta'ala jabaadhu barumsatti jabaadhu baradhu sirriitti. Maaliif gufuu hedduu si mudachuu danda'a fuulduraaf ta'uu danda'a. Kanaaf wanni akka obboleessaa kee tokko wanni siif dhaamu haga danda'ametti dhugaa dubbachuuf obsuun haalaan barbaachisaadha. Maaliif gufuu baay'ee takka si mudachuu danda'a. Kanaaf inshallah ta'ala Rabbi waan si jaalatuuf tarii si mokoruu danda'a waan adda addaa garuu Rabbi subhanahu wa ta'ala sijaarateeti karaa bareedaa kana khasifte jechuudha tana. Kun waan guddaa takka tana. Kanaaf haga danda'ametti jabaadhu obsi wallahi yeroo gabaabduu keessatti inshallah ta'ala bakka guddaa akka geessu abdii qabna. Baay'ee takka jabaadhu sin jenna keessaafuu sirraan hangafee ijoollonni dhiyeenya gara amantii Islaamaa dhuftan waa hunda keessatti even jechuudha erga gara amantii Islaamaa dhuftan gufuu baay'ee si mudachuu danda'a. Sanbirallee darbee jechuudha. Gara dhiiraatiin illee gara jaalalaan illee si mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf ilma namaa kanan beektu jechuudha. Nama fakkeenyaaf bultii wajjin horatta illee maaliif bultiin haalaan barbaachisaadha.
tasgabbaa'uu si fe'isa, suuta jechuu si fe'isa. Maaliif jennaan namni kun hagam takka sodaa rabbii qaba. Namni kun hagam takka diinira amma fakkeenyaaf diinira si gajjabeessu kan siif obsu yoo ta'e bakka guddaa gahuu dandeessa. Kanaaf haga danda'ametti wanni irra guddaa ijoollonni baay'een illee isaan akka isaan jeeqamanii waan biraa keessa galan godhan waan kana jechuudha. Miidhageenya odeeffannoo takka takka. Tokko yeroo gara amantaa kanaatti yeroo dhuftu maal akka ta'e murteessaniiti maaliif namni kamiinillee taanaaniin amantaa isa dhugaa isa boru jannata keessa jiraadhu. Amantaa irra jiru amantaa dhugaatii moo sobaati jedhaniiti yeroo amantaa san keessaa bahanii deeman san waan baay'ee murteeffachuu qaban. Inni tokkoffaan maatii ofii dhabuu, lammaffaan qabeenya ofii dhabuu, sadaffaan hiriyoota ofii dhabuu, namoota jaalatanii fi warroonni isii akka jaalatan san hundumaa dhabanii kaniiti gara isa dhugaa rabbii tokkichaa. Kana rabbii tokkichaa fi ragaa bahuu ergamtootaaf ragaa bahuu gara amantii kanaatti dhufan namni waan baay'ee odeessuu danda'a. Kana waan beekaniif kan rabbii tokkichatu si caala malee namni kunni hundumaa si wajjin awwaalamaniiru. Jechiin hundi isaaniitu kun dhiiraaf jedha, kun qarshiif jedha. Dhugaa dubbachuu fi amantii Islaamaa warqii caala. Warqii bituu dandeetta. Garuu amantii Islaamaa hin bitaniiru. Nama beeku biratti. Warqii caala. Birris taatu dalagdee hin fidda. Hojjettee hin fidda. Garuu amantii Islaamaa hin fiddu hojjettee dalagdee hin fiddu. Jaarsas taatu ammoo dhalaa ta'uu kiyyaattu nagaa. Isni galee amantii Islaamaa taatee fi jaarsan fidduu kana beekuu qaban irra caalaan nu laa ilaaha illallah jennee dhufneerra malee dhiiraa shaadaa qabannee birriif shaadaa qabannee jenneetii miti quba keenya akka olitti qabne. Warroonni kuban ammoo amantii isa keessa dhiirtii hin jirtu dhiira argachuu fi shamara ta'uu kee qofattuu nagaa. Irra caalaa sammuu akkanaa kanneen qabataniiti hin deemin jechoota akkanaafaa warroonni kufrii keessa jirtan. Ammas maaliif jennaan wanta akka ammallee barreessaatti yaada dabalata kan siif dhaamu siis ta'ee ijoollee gara amantii Islaamaa dhufaniif ispeeshaalii jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti anama fakkeenyaaf koomentii 2000 barreeffama. Al takka wallaahi guyyaa takka koomentii namaa dubbisee hin beeku. Sun maal si godhani beektaa? Oromoon maal jettee maal jaansa jira salphisuun jalaa callisuu jaanisa? Yaa beekaa salphisuu jalaa callisuu. Akkasiyaa. Kanaaf koomentii namaa yaada warroottan fakkeenyaaf waan kana akka nama hin beekne takka dagachuu qabdani beektaa amala godhachuu qabda. Fakkeenyaaf amala naatee jira subhaanallah. Namni koomentii gaarii haa barreessu kan gaarii hin barreessine takka koomentuma namaa ilaalee hin beeku jechuudha. Yoon koomentii kan ilaalu ta'e arraan tana aaruu danda'a namni miira keessa galuu danda'a garuu alhamdulillahi maaliif jennaan dilas bikkan kannuu fi kanaaf insha Allah ta'ala isinilleen jabaachuu qabdanii arra alhamdulillahi rabbiin karaa bareedaa karaa filatamaa sii galee gara amantii Islaamaa isin fidee saniifuu alhamdulillahi jaa ammallee rabbiin isin gada haa jabeessu jabaadhaadhaa. Waa hunda caalaa wanni beekuu qabdan namni rabbii wajji jiru yoomiyyuu taanaan galma gaha malee hin kasaaru jechuudha inshaallahu ta'ala. Kanaafuu baay'ee takka jabaadhaadhaa sa'aatu Hayyee maqaadhiifama galatoomaa isiniin jenna jasaakumullahu khairan rabbiin anima hin dubbisnee ati Maustaz. akkasii badinaa inshaallah hundi keessanuuti kanuma waniin akka obboleessa keessan tokkotti isin dhaamu jabaadhaa isin jaa hundi keessanuu halima seenaa jabaadhaa inshaallah garuu wanii isin dhaamu quraana jabaadhaadha barnoota jabaadhaa isin jaa inshaallah kanumaan isin jaa inshaallah. Hayyee galatoomaa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tole, daawwattoota keenya gaafa kabajamoo fi jaallatamoo yaa sagantaan teenya tanarraa maal qophii addaa jechuudha. Akkuma tasaa seenne yaa xiqqoo quraana qaraanee achiin booda obboleen keenya kan imala gara amantii islaamaa dhufan yaa Sumayyaan haati mana kiyyaa fiddee isaan wajjin xiqqoo yaada wal dabarfannee kana fakkaata inshaallahu ta'ala akkuma ilaaltanii agartanitti sagantaan amma asirraa dabraa jiru kun sujuudaan gara chaanaalii yuutuubii keenya irratti illee dabraatii kan jirudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala gama yuutuubii keenyaatiin warri jirtanis hundi keessanuu haga ammaatti nu faana turuu keessaniif baay'ee akka galatoomaa isin jecha sagantaa biraatiin hanga walii dachaanutti rabbiin inshaallahu ta'ala milkii irratti khirratti warra wal harku rabbiin ufaa godhu. warroottan chaanaala kanaaf haaraa taatanis inshaallah chaanaala keenya subscribe godhuun dagatinaadha. Gama TikTokittiinis chaanaalli profaayila kana gubbaa jira. Inshaallah fakkeenyaaf sagantaalee garaagaraatiin barnoota qabdu isin maxxansinaa maaliif tarii TikTokiin kun akka feetanii beektaaf dhabamuu danda'a. Garuu YouTube irratti fakkeenyaaf amma sagantaalee waggaa 10 dura dalageetu achirratti bifa qulqulluudhaan bareedee ta'a. Waan biraatiif osoo hin ta'in YouTube irratti seeri isaati hedduu bareedaadha akka TikTokii kanatti laaqamaa miti seeri isaati. So inshaallahu ta'ala gama saniin sagantaalee adda addaa inshaallahu ta'ala tan dhaamsa qabdu isiniif maxxansinaa yeroodhaaf biizii taane maleedha. Saniif inshaallahu ta'ala hunda keessanuu rabbi jechaan isin jaaladha. Rabbi isin biraa jiraatu guyyaa keessan guyyaa milkii guyyaa bareedaa isiniif haa ta'u. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.